daka deemanin deema biyya feeteen daka gaara feeteen baha laga feeteen ceha deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa. Hojjamtoota furtuu keenya dachaanee dhufnee jirra. Rabbiin nu milkeessuu inala gaarii nu jedhateessu eebbisa hunda akka Rabbiin nu milkeessuu isiniif Rabbiin abdanichaadha du'aa'ii keessan yerootti barbaanna kanaaf du'aa'ii keessan nu godhaa isin jedhaati. Kana akkuma jalqaba isiniif himuuf yaadattachaadha. Jannaan boruu mana kee waan dhuftuuf guyyaa har'aa waan mana keessa jijjiiramu hedduu jira. Garuu gatii isaallee hin beeku waan godhachuudha. Laalee waan hin beekneef amma deemee firaan ni meeqa akka jiru algaan doolami kunii maal isii wajjin illee ni ilaalla. Garuu an akkanumaan mataa kan kiyya keessatti hamma meeqaan akka bitamuu danda'u wanni garagaraa jechaadha ilaala. Boru yeroo mana dhuftu mana keenya ni ilaalla. Mana ni jijjiiranna moo hin jijjiirannu sansan illee kan waliin mari'atu jechaadha guyyaa boru. Meeshaa mana keessa jiru garuu boru kan yeroo isiin dhuftu jechaadha meeshaa ma duraanii itti garsiisa waan takka iddoo takka hin tuqu maaliifi garsiisa jechaadha. Iddoo burullee waan hunda itti garsiisa yeroo borusiin garuu har'a yoo fakkeenyaa waan akkana jijjiiramu algaan kun badee hin feenu doolaabni gaarii miti akkasumas saalooniin maalinni majlisni wanni garagaraa gaarii miti yoo isiin waan jettu taate haa jijjiiramu waan isiin jettu taate gatii isaa dursee beekuuf na fayyada. Dursanii waan tokko beekuun nama fayyada. Kanaaf kanneen ilaaluuf deeman akka goomshimshi kanaaf nama fayyada. Kana isin hin jennaan ammas irra deebi'uudhaan hangaruma sagantaa keenyaa nu Natimi jalatu kegaran maliada Natimi yalatu kegaran maliada Oso wal jalannu mafjiranna adda Jabatu hiriyaku obsan hajirannu Amantif jalalan abdin ha egannu Amantif jalalan abdin ha egannu Nindema biya feeteen daka gaara feeteen baha laga feeteen ceha deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsu. Nindema biya feeteen daka nindema biya feeteen daka gaara feeteen baha laga feeteen ceha deebi'ee arguudhaaf ija kee bareedaa si wajjin dabarsu jiruu kee hundaa si wajjin dabarsu jiruu kee hundaa.
aduu seente baatus waanuma keenyaadha aduu seente baatus waanuma keenyaadha urjii ji'a argus jaalala keen aadaa boonaa fi ganni arfaasaa fi birraa yaadannoo na fidan jaalala keetirraa yaadannoo na fidan jaalala keetirraa. Natimi jalatu kegaran maliada natimi yalatu kegaran maliada oso wal jalannu mafjiranna adda jabatu hiriyako obsan hajirannu amantif jalalan abdin ha egannu amantif jalalan abdin ha egannu. Natimi jalatu kegaran maliada natimi yalatu kegaran maliada oso wal jalannu mafjiranna adda jabatu hiriyako obsan hajirannu amantif jalalan abdin ha egannu amantif jalalan abdin ha egannu. Nindema biya betin daka kara beten baha laga beten ceha debiye arguda ija ke berida siwa jinda bersu jiruti ahunda siwa jinda bersu jiruti ahunda. Natimi jalatu kegaran maliada natimi yalatu kegaran maliada oso wal jalannu mafjiranna adda jabatu hiriyako obsan hajirannu amantif jalalan abdin ha egannu amantif jalalan abdin ha egannu. Nindema biya betin daka
ka kara feten baha laga feten cheha debiye arguda ija ke barida si wajin dabarsu nati mi jalatu kegaran malyada nati mi yalatu kegaran malyada oso wal jalannu mafjiranna adda jabatu hiriyako obsan hajirannu amantif jalalan abdin ha egannu amantif jalalan kabajamtoota furdatoota yaayyaa hobii dachanii dhufnee jirra agartanii jira meeshaa garagaraa laalee jira yeroo isiin gurgurtu jechaadha mana kiyya waan haaraa tokko hin garsiisu yaadisii waan isin jettu laalee waan jaaladhisanii guutuu hedduu isaanii kan bitu ta'u isin garsiisaa annammoo dursee mallaqa isaatii fi halluu ofii jaaladhe marata ergasii ammoo isiillee ni laachisa yaa janna carraati qabdu carraa gaarii intala badhaatu jaalalli maal akka ta'e hangarraa eessa jira akka ati jechuu dandeesse jireenya jechuun adaa akkanaa akka ati jechuu dandeenya yeroo ati jireenya gaarii itti dadhabamtutu yeroo kana yeroo akka gaafa dhalatteetti itti qaqqabamtutu yeroo kana garanumaan jannaan baga gammadde jedha yeroo haadha abbaa kan kee ansi gammachiisu yeroo haati kan kee gammaddu amalaaf haalaaf waan silaa barbaachisu hundaaf haadha kan keetiin haadha tiyya jedhee abbaa kan keetiin abbaa koo jedhee obboleessa keetiin an obboleessa kiyya jedheeni obboleettii tanteetiin obboleettii tiyyaa jedhee gaaf an isaan kunuunsoo eegalu gaafa jannaan gammachuudhaan an akkanan seene adaa wanti akkanaallee jira waan jettutu dhufuuf deema akka jannaan gammadu dhibbaan dhibbatti itti amana namoonni hedduun caasaa jireenyaa keessatti addunyaa kanarratti namoonni hedduun gammachuu hawwa gammachuu jechuun kolfuudha malee kofalchiisuudha miti amma yaada kan keetii amma fedhii kan keetii nama saniif keerii yaaduudhaaf laalu malee namni sun akka kiyya ta'a jettee yaaduu dhabuudha jechuudha walumaa galatti yaaduu qabu anis yeroo waan haasaa eegalle kana yeroo haasaa eegallu kanatti olii gaddi wanni deddeemuuf tokkoffaa barnoota irraa fudhatan jedhee abdii guddaa qaba lammaffaa ilmoon namaa jireenya haarawaa keessa seenuuf yeroo deemtu hammam ofii mataa isaa qofaaf osoo hin taane kaadhimaa ofiitii jaalallee ofiitii gatii kennuu hamma dandeettii keetiitiin gatii kennuutu barbaachisa ammaan yeroo meeshaa kanneen waan adda addaa kanneen ilaalu sammuu kiyyattis wanni himu tokko jira an fakkeenyaaf isii wajjin tasa dhaqee waan tokko gatii hin beeku boodani yaani akkamitti akkana ta'e yaani ofii kiyya isii gammachiisuuf jecha waan hin taane keessa seenuu danda'a jechuudha garuu dursee waan laaluuf deemu san waan bitamuuf deemu san yoo dursee ofii kiyya arge itti qophaa'ee jira jecha hammam akka ta'e beeka yoo fakkeenyaaf isiin kana jijjiirroo jetti mallaqa waan qabaanne laakuun barbareeda yeroo biraa jijjiirraa yaani osoo isii mufachiisin jechaadha haala gaariidhaan waan tokko osoo isii mufachiisin isii gammachiisa humna kiyya san illee qusataa itti deemuu danda'a jechuudha kanaaf viidiyoo kanneenis isin waraabarraa akkuma asiin dura isiniin jedhe viidiyoon kun gaafa ani jannaan dedduura deddeebee waan isin waraabeeru viidiyoo gaafa ani jannaan waan tokko irra geenne viidiyoon tartiibaan isiniif gadhiifamaa jedhee jira viidiyoo asiin dura waraabaman irratti illee jedhee jira ammas irra deebi'uun kanuma isiniin jedha kabajamtoota furditoota keenya namni tokko fuudhuudhaaf yoo deemu har'a wal kadhatanii har'an fuudhanii waa hedduutu jira jecha baasii garagaraatu jira baasii kana suutaan malaan barreeffamaan suuta yoo tarkaanfatte gaafa ati fuutu hammam baaste hammaan maal gootee kana obboleessi kan kee biraallee gaafa fuudhachaadha mallaqa wayii yoo waa ati goote kanan godha jedhe yoo aslan godhullee dhabaate ittillee dhiyeessan
yoo kan keen guddateen xiqqeessalle jedhe tilmaama wanni itti qophaa'u tokko jiraachuu danda'a jechuudha. Kana viidiyoo yaada isin baay'isee jira. Ammas irra deebi'uudhaan ammaluma sagantaa keenyaa nu hordofan affeerraa keenna. Garuu guyyaa takka jannaan hanga ammaa eessa ture? Adaa dhiira jechuun kanaa, jireenya jechuun adaa kanaa, adaa jireenya kiyya harkumaan osoon agarrini harka kiyyaan ofi cufee taa'aa jira akka isin jettu taa'isa. Wanni an jannaa godhu jannaa gammachiisuu qofa osoo hin taane, jannaaf qofa jecha osoo hin taane ofii kiyyaaf isin yoo gammadde anatu gammadee. Kanaaf namni kaarimaa qabdan jaalallee qabdan hunduu waan tokko jaalallee keessanii jaartii keessanii wanni taatan ofumaa taatan jecha addunyaa ofumaa fi taatan jechaadha. Kanaafuu yeroo kamuu jaalallee teessan yookaan jaartii teessanitti tola oolaan asumaan dhaamsa kiyya jaarsi qofa osoo hin taane jaartiin illee tola jaartii ofiitiin oolu waan dirqama waan guddaa waa bitanii kennuu fi duwwaa osoo hin taane onnee qulqulluu tantee tana bitte dhararra sharrii irra waan hin taane irraa onnee tantee tana bitte onnee qulqulluu jaartii tanteetii yoo kennitu jaartii tantee yoo gammachiistu jaartii tantee yoo dhageeffatu kana caalaa wanti jaartii ofiitti godhanii jiru. Kanaaf yeroo kamuu jaartii keessaniif dursa kennaa, jaartii keessan dhageeffadhaa. Yoo isiin aarte irra caalaa dhiironni yoo ofii aaran malee yoo dubartiin aarte bakka hin kennanii. Kanaaf yoo jaartiin tantee aarte maal taate laata? Isiin sun situ hin beenne malee waa hedduu sii taati. Haadha sii taati, obboleettii sii taati, jaartii sii taati. Daraaraa kan kee gara fuulduraa namni si guddisu isiidha. Kanaaf yeroo kamuu dursa dubartoota dursa jaartii tanteetiif kennuu qabdaan dhaamsa yaayyaa hoppiiti. Dubbii dubbadhe kana keessatti yoo dogongore gara namaan ifama isin gaafadha. Isiniin jedha. Haasaa baay'ee isin baay'isee jira. Nagaan naa tu'a. Garuu jannaan waan ilmoon namaan agarre arguufteetti. Gaafa aarti nama aariitti baatu. Gaafa yaaddofte akka yaada ofii itti baatu. Gaafa waan mari'attuu nabde akka nama waliin mari'attu argachuudhaaf deemte. Isiniin jedha akka an dubbadhu ku jaala kan gara fuulduraa isiin dubbatu jaala. Isinis du'aa nu godhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi